Oduuwwan ho'aa biyya keessaa biyya alaa kan guyyaa har'aa dhaga'uu qabdan isiniif dhiyeessaa gadhumaatti na waliin tura. Jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaan immoo bal'ina isaattan darbaa. Oduu keenya kan jalqabaatiin waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa irratti ibsa eeggamne baase. Ibsa isaatiinis Geetaachoo Raddaa icciitii keenya baase jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaatiin komate. Obbo Geetaachoo Raddaa icciitii maaliif hooggantoota Tigraay jalaa baase laati? Bulchiinsi yeroo naannichaa maal jedhee gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Mata duree oduu keenya kan biraatiin ammoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan ta'e Joo Baayiden kaanseriidhaan qabamuunsaa ibsame. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isiniif qindeesseera gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo sadarkaa hammaataarra ga'uu isaatiin dura atattamaan falli haa kennamu jechuudhaan waldaan hakimoota Itoophiyaa ibsa baase. Ibsi waldaa hakimoota Itoophiyaa kun maal jedha? Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ammoo gaaffii ogeessota fayyaatiif deebii akkamii laate gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 19 darbuunis himame. Balaan tiraafikaa kun eessattii fi akkamitti mudate gabaasa bal'aa dhageessu akkam jirtu daawwattoota keenya. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti mata dureewwan amma isinitti himee fi kan biroo bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo akka kanaa yeroo gadhiisnutti durseetu isin qaqqaba. Kanaafuu chaanaalii keenya like, share, subscribe godhaa jennee kabajaan isin gaafachaarra itti aansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa irratti ibsa baase. Ibsa isaatiinis Geetaachoo Raddaa icciitii keenya baase jechuudhaan Geetaachoo Raddaatiin komate. Obbo Geetaachoon immoo yakkamtoota muraasa itti gaafatamummaa jalaa baasuuf jecha maqaa uummataatiin daldaluun haa dhaabbatu jedhe. Waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay gaaffii fi deebii obbo Geetaachoo Raddaa faanaa televezyiinii wajjin taasise ilaalchisee obbo Geetaachoo Raddaa irratti ibsa eeggamne baase. Waajjirri pirezidaantichaa ibsa isaatiinis yaadni Geetaachoo Raddaa faanaa TV irratti kenne seera kabachiisuuf kan kaayyeffate miti. Seenaa qabsoo uummatichaa kan miidhuu fi kan dukkaneessu haaloo ba'annaa irratti kan hundaa'edha jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaatiin komate. Hanqinootaa fi dadhabbii bara bulchiinsa isaa ture hundaaf Geetaachoon qaama biraatti quba qaba kan jedhe ibsi kun piroopoogaandaa miidiyaaf gadi bu'uunsaa sirrii miti jedhe. Waajjirichi ibsa isaatiin waa'een daddabarsa namaa seeraan alaa yeroo Geetaachoon pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay turetti dhamaatii guddaadhaan qoratame sananniyyuu harkasaa galeetu ture. Yeroo sanatti tarkaanfii utuu hin fudhatiin hafeet amma immoo oduusaa miidiyaa hawaasaa irratti tamsaase jechuudhaan Geetaachoo Raddaatiin komate. Gochi Geetaachoo kunis namoota dhuunfaa inni irratti xiyyeeffate miidhuu barbaade qofa osoo hin taane adeemsa haqaa fi itti gaafatamummaa seeraallee ni gufachiisa. Akkasumas qaamolee qorannoo sana hojjetanii fi maatii isaaniillee ni miidha jechuudhaan gochi Geetaachoo kun safuu kan cabsedha jedhe ibsi waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay baase kun. Itti dabaluudhaanis waan pirezidaantii yeroo ta'aniif qofa icciitii baran akka dhimma biyyoolessaa uummata tokkootti icciitiidhaan qabatanii haga dhumaatti eeguutuu qabaniiti. Icciiticha gabaa rakasaaf dhiyeessuun isaanii eenyummaa isaanii agarsiisa jechuudhaan ibsa isaatiin waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay amma jiru obbo Geetaachoo Raddaatiin komate. Geetaachoo Raddaas deebii waajjira pirezidaantii kanaaf kenneen qorannoo qoratame irratti hundaa'uudhaan gara tarkaanfii fudhachuutti akka hin galamne waan beekuufiin dhimmicha qaama olaanuutti dabarsee jedhe. Dabalataanis bu'uura qorannoo suniitiin tarkaanfii irratti fudhatamuu kan qabu namoonni dhuunfaa tokko tokkos biyyaa ba'aniiru jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa ibse. Nama gurguruun yookiin daldalli namaa uummata Tigraayiif hin malu kan jedhu ibsa waajjira pirezidaantichaa keessa hin jiru kan jedhe obbo Geetaachoo Raddaa sanadichi namoota dhuunfaa miidhuuf osoo hin taane olaantummaan seeraa akka kabajamu kan kaayyeffatedha jedhe. Dhumarrattis obbo Geetaachoo Raddaa sanada qorannoo suniin kan dhiyaate dhugaadha. Yakkamtoota muraasa oolchuuf jecha maqaa uummataatiin daldaluun haa dhaabbatu jechuudhaan barreesse. Oduu biraatiin sadarkaa hammaataarra ga'uu isaatiin dura atattamaan fallaa kennamu jechuudhaan waldaan hakimoota Itoophiyaa ibsa baase. Waldaan hakimoota Itoophiyaa duula ogeeyyiin fayyaa gaggeessaa jiran ilaalchisuun ibsa baaseen ogeeyyiin fayyaa hidhaman akka gadhiifamanii hojii idileetti deebi'an gaafate. Waldichi ogeeyyiin hagamii duula kanaan walqabatee akka hidhaman hin ibsine gama kaaniin lagannaa hojii walqabatee hojjettoonni fayyaa 80 itti dhiyaatan hidhamuu qindeessitoonni duula ogeeyyii fayyaa guyyoota muraasa dura BBC'tti himanii turan. Waldaan hakimoota Itoophiyaa ibsa miidiyaa hawaasaa irratti dilbata gadhiiseen gaaffii ogeeyyii miindaan xiqqaachuu faayidaan ogeeyyiin argachuu qaban akka eegamuu fi bakka hojii akka mijatuuf kaasan sirriidha jechuudhaan deeggarsa qabu agarsiise.
Waldichi hojjettoonni fayyaa tajaajilli fayyaa fi barnoonni fayyaa hubamuun hawaasa ogeeyyii fayyaa fi sirna eegumsa fayyaa akka waliigalaatti akka hubu ibsa baase keessatti hubachiisuudhaan dhimmichi mariidhaan saffisaan akka hiikamuu qabus gaafate. Dabalataanis waldichi fala barbaaduu irratti qaamolee qooda qaban waliin akka hojjetus ibseera. Haalli kun sadarkaa hammaataatti guddachuu isaatiin dura ministeerri fayyaa qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaan marii biyyoolessaa fi gulantaasaa eeggate atattamaan gaggeeffame furmaanni akka argamus waldichi gaafate. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa sochii lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa tibbana bakka garaagaraatti taasisan ilaalchisee ibsa baaseen ogeeyyii muraasa hojii idileerra hin jirre jedhe irratti tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan duulli lagannaa hojii kun maatii ofii fira aantee fi hawaasa mara kan miidhu ta'uun alattis gama naamusa ogummaa fi namoomaatiinis fudhataman qabu jechuudhaan ibsa isaa baase keessatti balaaleffate. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsa caamsaa 15 bara 2025 baaseen ogeeyyii fayyaa lagannaa hojii irra jiran garri caalu odeeffannoo sobaan kan burjaaja'an muraasni immoo baadiisa kaayyoo kan godhatanidha jechuudhaan isaan ibse. Daballii miindaa fi faayidaalee akkasumas haala hojii mijataa dabalachuun gaaffilee ijoo 12 tarreessuun sochii ogeeyyii fayyaa ji'a tokkoof taasifamaa ture gara lagannaa hojiitti erga seeneetii guyyoota muraasatu darbe. Mootummaan faayidaa ogeeyyii fayyaa haala waaraan mirkaneessuuf labsii baase xiyyeeffannoo itti kennee hojjechaa jiraachuus ibsi ministeerri fayyaa baase kun beekse. Oduu biraattiin Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 19 darbe. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Baasitti balaa tiraafikaa kaleessa caamsaa 18 bara 2025 ganama dhaqqabeen lubbuun namoota 19 yoo darbu namoota 13 irratti immoo miidhaan qaamaa qaqqabu poolisiin beeksise. Konkolaataan Loobeed irra isaatti konkolaataa ekskaabaatarii fe'ee naannoo Amaaraa magaalaa Chaagnii irraa ka'uudhaan magaalaa Gilgal Balas yeroo ga'u ganama naannoo sa'aatii 3 fi daqiiqaa 15 rakkoo teeknikaa isa mudateen karaarraa makuudhaan lubbuun namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaa geessise. Balaa kanaan dhiira 17 fi dubartoota 2 dabalatee lubbuun namoota 19 yoo darbu namoota miidhaa cimaa fi salphaan irra ga'e hospitaalatti yaala argachaa jiraachuunis ibsame. Miidhaan qabeenya irra ga'es birrii miliyoona 55 fi 500,000tti akka tilmaamamu hoogganaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Gilgal Balas Koomaandar Taayyee Gurmeessaa himan. Pirezidaantii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashadlii Hasan barreeffama fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin balaa konkolaataa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti mudateen gadditti dhaga'amuusaa ibsaniiru. Akkasumas bulchiinsi magaalaa Gilgal Balas balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa magaalattii keessatti mudateen miidhaa qaqqabeef gadda guddaa itti dhaga'ame ibsu odeeffannoon bulchiinsa magaalicharraa argame ni mul'isa. Pirezidaantiin duraanii US Joo Baayiden kaanserii hamaadhaan qabamuu isaanii waajjirri isaanii ibse. Kaanseriin kun piroosteet kaanserii yookiin immoo kaanserii cidhaanii jedhama. Kaanseriin kun gara lafee qaama isaaniitti babal'achuu akka danda'us waajjirri isaanii ibseera. Ji'a Majjii darbe aangoo pirezidaantummaa Tiraampitti kan dabarsan Joo Baayiden jimaata darbe qorannoo gaggeessuudhaan dhibeen kun akka isaan irratti argame beekame. Dhibeen isaan qabe kunis isa baay'ee hamaa akka ta'e kan himame yoo ta'u dhibichis Giliisannaayin jedhama. Kana jechuunis dhukkubni kun sadarkaa olaanaarra ga'uusaa agarsiisaa jedhame. Baayidenii fi maatiin isaanii haala yaalaa isaanii irratti qorannoo gaggeessaatii jiru. Kaanseriin kunis hoormoonii waliin waan wal qabatu yaaliidhaan to'achuun ni danda'amaa jedhame. Waajjirichi ibsa dilbata baasaniin torban darbe mallattoo fincaan isaanii irratti mul'ate hordofuudhaan qorannoo kan taasisan Joo Baayiden dhibeen kaanserii yookiin piroosteetii irratti mul'ateeraa jedhe. Itti dabaluunis dhibeen kun isa hamaa jedhamus garuu yaalamuu kan danda'udha jedhe. Erga oduun kun dhaga'ame pirezidaantii Tiraamp miidiyaa hawaasummaa isaanii Tiruuz jedhamu irratti yaada kennaniin anaa fi Meelaaniyaa Tiraamp oduu fayyaa Baayiden kana dhaga'utti gaddineerraa. Jiilii fi maatii isheef jajjabinaa fi waan gaariin akka ta'u hawwina. Joo Baayideniif yeroo gabaabaatti akka fayyan hawwina jechuudhaan Tiraamp ergaasaa barreesse. Baayiden jalatti itti aantuu pirezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa kan turte Kaamaalaa Hariisii fi abbaan warraa ishee Doog Eemoof maatii Baayiden kadhannaa keenya keessatti yaadannaa jedhan. Joon nama salphaatti harka kennu miti. Akka inni qormaata kanas ciminattiin beekamuun akka keessa darbuun nan amanaa. Abdii fi kutannoo hooggansa isaa keessatti ittiin beekamuun qormaata kana keessas akka darbu abdannaa jette.
bara 2009 haga bara 2017 pirezidaantii US ta'uudhaan kan tajaajilan Barack Obamaan haadha warraa koo Miisheelii fi ani maatii Baayiden hundaaf kadhannaa keenya keessatti yaadannaa jedhan. Joo Baayiden caalaa yaala kaanserii gosa kamiifuu furmaata ta'e barbaaduudhaan namni hojjete hin jiru. Dhibee ammas mudate kanas ciminattiin beekamuu fi ayyaana isaan keessa akka darbu nan amana. Akka dafee fayyuuf ammoo ni kadhannaaf jechuudhaan Barack Obamaanis beekse.